Mee ifaan kiyya. Saboo ifaan kee warraan aliyya kanatti timboo buufeen alaa jeetiin barargee. Yaaboo uummanni gandaa hundi ijoollee isaanii galmeessuu jiranii. Anis ifaa kiyya kanaan galmeessuu fudhate amma eessa jiraan siin jee baran. Saboon ilmoo fuudhanii galmeessanii wayi gurraaboo arra galmeessitee ji'a tokko gubarate ammas baaftee akka beeta goggodhuun wayi gurraa marsii godhan galmeessine harraafu. Manni barnootaadha eessa duraa dhaqaan siin jee bar. Arra galmeessu borurraa baasus manni barnootaa taa'eetu meeqa. Yoo hujii heddummaatti hujii dhufee gargaaru gurbaan kiyya. Tanuti laal teekinooloojii baanan itti argaa jiru. Tagartee muubaayiliin neetworkiin keessatti argamtu dhiisiiti. Baadiyyaan galgaloo kana itti walaal yeroo ammaan tana odeeffannoo gahaa qabdi. Barsiisu jirti. Reedonni waan jiran dhageenyaati. Akkamitti inumaa barnoota yeroo ni qabaa ni dhaqqabaa jetta. Yeroon dhaabbattee sana eeydu. Yoo arra baratee fiinxaan bahee dalagatee waa hunda beekee awaamummaan raabee biyya isaatiifis maatii isaatiifis biyyaalessattillee maqaa biyya isaa alaabaa biyya isaa sassoosaa beekta. Saniifuu yeroon qabuu yeroon ni jirtiin jeen yeroon dhaabbattee nama eeydu. Amma haasa'uu dheeraan dandeewwan. Mucaa naayami nin galmeeffisa. Hadiyaan teenya Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam jirtan? Hayyaa nagaa. Beeytaa guyyaa irraan tana ganda kana keessa daa'imman mana barnootaa hin galmaa'in irra deemnee galmeessu jirra. Keessattuu ganda kana keessa rakkoo guddaan jiru barattoota galmeessaniituma yeroo ji'a takkaa fi lama barate irraa baasan beeytaa. Barattoonni osoo barnoota isaanii galmaan hin geenye gargar cituudhaatu ganda keenya kanatti mul'ata. Kaloolaan namoonni beekaa barnu biraa waan jirtu inni suni. Kun sirrii miti beeytaa. Manni barnootaa keenya kana raddaa baadiyyaa kana keessa jiru. Mana barnootaa biraarra gabbu'aa ta'ee jira. Sababni guddaan barattoota galmaa'eetuma barnoota isaanii gargar muran. Waanuma sanattuu wal mormuu jirraa beektaa. Baasanii naquu tanas naqanii baasuu tana qo'achuu danda'ee amma sadarkaa mana barumsaa hundarraa'u manni barumsaa kabiyyanaa wanni xiqqashoo sadarkaan isaa gabbu'ee fi qo'atanii ijoolleen ni qo'atanii akkanuma seenanii ba'anii maatiinis jala deemtee hawaasni ilaaluu dhabu. Kanammoo nuti kan jijjiiruu dandeenyu isinii wajjin taaneeti. Hunoo gurra si calawu. Barattoota keenya galmeessuu qofa osoo hin taane. Barattoota keenya galmeessuu qofa osoo hin taane. Barnoota isaanii cimanii akka itti fufaniif. Barnoota isaanii cimanii akka itti fufaniif. Cinaa dhaabbachuu qabna. Cinaa dhaabbachuu qabna. Kennaa hunda caala kan ilmaan keenya dhaalchisuu qabna. Beekumsi daa'imman umriin isaanii barnootaaf gahe haa galmeessi. Barattoonni barnoota isaanii osoo gargar hin murre sadarkaa guddaarra akka gahan godhuun gahee gama keenyaa haa baha.